Lixa Harargee aanaa mi'eessootti barsiisaan tokko shiftoota loltoota Abiy Ahimadiin ukkaanfamuun dhabamee jiraachuun beekame. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Barsiisaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa maqaan isaa Muhammad Umar Ibrahim jedhamu godina lixa Harargee aanaa mi'eessootti fulbaana 15 2025 halkan walakkeessa toora sa'a 8tti loltoonni faashistii PP mana isaa deemuun irribarraa kaasanii reebicha ulfaataa qaama laalessu irratti raawwachuun butanii deemuu jiraattonni ifoomsanii jiru. Barsiisaan kun guyyaa qabamee kaasee aga gabaasni kun qindaa'eetti bakka buuteen isaa adda hin bahin kan jiru hoggaa ta'u maatiin isaas bakka mara deemanii qaamolee bilisiginaa iyyaafatanis deebiin isaaniif kennamu sodaachisaa fi ari'annaa akka ta'e dubbatu. Bara bulchiinsa bilisiginnaa keessa namoonni hedduun butamanii awwaalcha dhabuun soora bineensota bosonaa kan ta'an danuu yoo ta'u maatiin ilmaan dhaban cuftii qara ilaalaa afuun du'e jedhanis gadda taa'uu dhabanii xiinsammuu miidhamuu fi yaaddoo ulfaataa keessa galaa kan jiran hedduu akka ta'e gabaasni arraata biyyoolessa Oromiyaa yeroo mara qaqqabu ni ifoomsa. Godina Jimmaatti kaadiroonni murna bilisiginnaa maqaa meeshaa waraanaa bitachuu qabdu jedhuun uummata ganda tokko irraa qarshii 400 fuudhaa jiraachuun ibsame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godinni Jimmaa aanaalee hedduu kan of jalaa qabdu yoo taatu tibban ammoo maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu fi eegumsa naannoo keessaniif oola jedhuun uummanni aanaalee godinichaa martu akka ganda isaatti qarshii guddaa kaffalee meeshaa waraanaa akka bituuf ajaja jabaa itti kennuun iraarsaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaanis akka ganda tokkootti meeshaan waraanaa baay'inaan 10 ta'u kan dura tureetti dabalamee akka bitamuuf dirqamni darbee kan jiru hoggaa ta'u namni kamiyyuu dureessaa qabee hangarka qalleeyyii gandoota keessatti argamanitti qarshii gaafatamee yeroon kaffaluu qaba maqaa jedhuun torban kana keessa saamicha irratti fuulleffatanii akka jirantu himama. Namni qarshii gaafatamaa jiru yeroon hin kaffalles ilaalcha qaamolee siyaasaa biroon yakkamuun kan hidhamuu fi barjaadharaan golgamee hangajjifamuutti ga'aa kan jiru hoggaa ta'u uummanni qotee bulaan jireenyi harkaa gara afaanii ta'uun iyyuu yeroo itti ulfaataa jirutti yaaddoo fi doorsisa murnichaan gidirfamaa jiraachuus dubbatu. Yeroo itti koloneel Abiy Ahimad impaarattiin meeshaa waraanaa gurguddaa PKM diroonii fi misaa'ila oomishuun nageenya ishee tikfachuuf qophiidha jedhee miidiyaan dubbatutti uummanni ammoo nuti meeshaa bituun qaaniidhas kan jedhan akka waliigalaatti guddina sobaan guyyuu faarfamuu malee dhugaan lafa irra jiru daraanuu impaarattiin kufaatii hamaa keessa akka jirtus ifa galaa akka ta'es jiraattonni yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti hidhaan yoo jabaatu aanaa Daaboo Haannaatti ammoo uummanni gabaa akka hin deemne ugguramuun dhaga'ame. Jaallamansiis kaayyoo dabalata qaba. Jiraattota Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ganda caffee magartuu ta'an namoonni maqaan isaanii Badhaasaa Abdii, Ahimadi Jaliilii, Obsaa Saanii, Badhaasaa Usmaan, Anas Ahimad, Murteessaa Badirii, Misiraa Shaadilii, Faaxumaa Qaasim, Jamaaloo Aliyyi, Badirii Saniyyoo fi Usmaan Saanii kanneen jedhaman fulbaana 17 2025 loltoonni murna bilisiginnaa maqaa sakatta'insan bobbaafaman uummata nagaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun qabanii hidhaatti darbatanii jiraachuun ibsameera. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen qonnaan bultoota ta'uun ala hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamii keessatti deeggaraas ta'e mormii akka hin qabne jiraattonni himuun guyyuu jireenya isaanii fooyyeffachuuf olii fi gadi jooranii akka jiraatanis dubbatu. Oduu biraatiin ammoo jiraattonni aanaa Daaboo Haannaa ganda Qobboo fi Ifa Baas Coree maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu isaantu isin keessa oolaa fi loojistikii hojjetuuf jedhuun ganda isaanii irraa socho'anii gabaa akka hin deemneef loltoota bilisiginnaan ugguramanii jiraachuu himu. Keessattuu fulbaana 17 2025 loltoonni bilisiginnaa daandii gubbaa dhaabachuun namoota bulchiinsa magaalaa Tuulamaa gabaa deemaa turan irratti reebicha raawwatanii kanaan booda gara magaalaa kamiyyuu deemnan ni ajjeefamtu jechuun doorsisa irratti akka raawwatan itti dabaluun ibsaniiru. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti loltoonni bilisiginnaa hawaasa nagaa saamuu itti fufan. Gabaasa qindaa'eef jaalsa baafan waaggaarii. Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Shonkoora Guddisaa jedhamu keessa fulbaana 15 2025 waraanni faashistii PP namoota maqaan isaanii Masfinee Geetaawun jalaa qotiyyoo 2, Faqqadee Geetaawun jalaa qotiyyoo 2 fi Siyyum Geetaawun jalaas qotiyyoo 2 ooffatanii deemu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni saamichi irratti raawwate kunneen qonnaan bultoota obboleeyyan ilmaan abbaa tokkoo yoo ta'an hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne ta'u maddeen himuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun yakkamanii saamamuun beekameera. Ergamtoonni bilisiginnaa kunneen namoota jireenya dhuunfaa isaanii geggeeffachuuf qofa halkanii fi guyyaa dhamaan kufaatii diinagdee impaayeratti mudate sababeeffachuun irra deddeebiidhaan saamicha ulfaataa ta'een diinagdee ilmaan Oromoo quucarsaa kan jiran ta'uun ni beekama. Poorchugaal yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dura mootummaa Falaastiniif beekamtii kennuuf akka ta'e barame.
Jaalacaaluu Roobaa dabalata qaba. Poorchugaal Falastiin ifatti beekamtii akka kennitu ministeerri dhimma alaa jimaata dheengaddaa beeksiseera. Biyyi yaa'ii waliigalaa torbee dhufu geggeeffamu dura tarkaanfii kana fudhatte keessaa isa dhumaa ta'uu ishee beeksiste. Ministeerri dhimma alaa Poorchugaal mootummaa Falastiin beekamtii akka kennitu mirkaneessite. Labsiin beekamtii seeraa dilbataarraa fulbaana 21 ni kennama jechuun maarsariitii isaa irratti ibseera. Tarkaanfiin kun konfiraansii sadarkaa olaanaa Niwuyoorkitti geggeeffamu dura akka ta'e hubachiiseera. Liisboon ji'a adoolessaa keessa yaada ishee kan ibsite yoo ta'u jijjiirama waldhabdee garmalee yaaddessa ta'e rakkoo namoomaa Gaazaaf Israa'el irra deddeebitee doorsisa naannoo Falastiin dabalachuu kaasuu isheen ni yaadatama. Beeljiyeem, Faransaayif UK dabalatee biyyoonni dhiyaa biroon yaa'ii kana irratti Falastiiniif sirnaan beekamtii ni kennu jedhamee eegama. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon baatii adoolessaa keessa Faransaay akka fudhattu kan dubbatan yoo ta'u, muummichi ministeera Biriteen Keir Starmer ammoo yoo Israa'el aalduree haala namoomaa Gaazaa fooyyessuuf kaayyeffatte hin guunne UK'n tarkaanfii akka fudhattu agarsiisaniiru. Qorattoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeenya kana Israa'el Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii raawwachaa jirti jechuun xumuraniiru. Lakkoofsi namoota du'anii 65,000 ol ta'eera. Biyyoonni miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gara harki 3 Falastiiniif duraanuu beekamtii kan kennan yoo ta'u, Ayirlaand, Ispeeniif Noorweey bara 2024tti beekamtii kana sirnaan kennaniiru jechuun dhaabbanni oduu Turkii aanaa dooluun gabaaseera. Bilisiginnaa godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa fi Collee keessatti gubaatii manneenii saamichaa fi raawwachuun dhaga'ame. Caalaqaafan fayyeeraa dabalata qaba. Fulbaana 15,2025 aanaa Sirkaa ganda Gallabee Amajaa keessatti loltoonni bilchiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon aanicharraa gara gandichaatti bobba'an dubartii maqaan ishee Zaarishuu jedhamtu jalaa sangaa tokkittii isheen qabdu humnaan jalaa oofanii alatanii nyaachuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanichuma gandaa Elellee Walaanii jedhamu keessatti loltoonni sirnichaa fulbaana 17,2025 manneen hawaasaa qabeenya waliin jumulaan gubanii barbadeessaa kan ture yoo ta'u, namoota manneen jalaa gubate keessaa kanneen maqaan nugee Bakar Aliyyi, Kadir Hajii Goobanaa fi Abdullaahi Godaanaa kanneen jedhaman yoo ta'an, gandichuma keessa guyyuma sana fulbaana 17,2025 namoota hedduu qabanii hidhuun hiraarsaa turuun ifoomeera. Namoota hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa kanneen maqaan nu qaqqabe Hajii Jaarsoo, Damee Geezal, Amin Sheek Ahmad, Kaliiloo Godaanaa fi haadha manaa obbo Kaliiloo Godaanaa aadde Zaaruu kan jedhamtu abbaa manaa waliin qabanii hidhuun ijoolleen isaanii xixiqqoon kophaatti afuun rakkataa jiraachuun gabaafameera. Oduu biraan immoo fulbaana 17 kana aanaa Collee ganda Laga Bunaa jedhamu keessatti hawaasaan hiriira deeggarsaa nuubaa jechuun dirqisiisaa kan turanii fi milishoota sirnichaa keessaa isin warroota hawaasaa daftanii baasuu hin dandeenyedha rakkoo qabdu ittiin jechuun namoota hedduu kan hidhan yoo ta'u, isaan keessaa kanneen maqaan nu qaqqabe Tuujii Misbahaa fi Taahir Sheek Kamaal kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni itti dabaluun raata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Oroo Guduu Wallaggaa aanaa Amurootti loltoonni bilisiginnaa qonnaan bultoota hidhaatti darbachuu ammeessan. dabalata isaaf jaalkennaa sabaa. Jaliiwwan bilisiginnaa gama isaaniif danda'ame maraan jibbaa fi diinummaa ilmaan Oromoo irraa qaban ifatti mul'isuun ajaja koloneel Abiy Ahmad guutuuf jecha dararaa raawwatan jabeessuun aanaa Amuruu ganda Siidan Barkaallee bakka addaa Barkaallee jedhamu irraa loltootni PP fulbaana 14,2025 namoota maqaan isaanii Faqqadee Hundee, Dastaa Fayisaa fi Caalaa Guddataa jedhaman hidhatti darbatanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kunniin hirmaannaa dhaaba siyaasa kam keessaa kan hin qabnee fi maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun yakkamanii kan hidhaman ta'uun baramee jira. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa gama isaaniif danda'ame maraan gochoota gara jabinaa ulfaataa hawaasa irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u, gama kaaniin ammoo fiinxaaleeyyii Amaaraa bobaa jala kaawwachuun uummata Oromoo lafa irraa fixaa akka jiran gabaasni har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni ifoomsa. Godina Wallaggaa aanaa Lataasbuutti waraanni PP uummata nagaa saamuu itti fufan. Guutuu gabaasichaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Murni bilisiginnaa waraana isaa uummata nagaatti bobbaasee guyyaa guyyaan chaawwansuu kanneessaa raawwachuun qe'ee ilmaan Oromoo gooluun roorroo fi gidiraa hamtuuf saaxiluu itti fufuun godina lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu ganda Gaanqaa Giittan jedhamu keessatti fulbaana 19,2025 nama maqaan isaa obbo
Malkaamuu Mokonnin jedhamu mana isaa cabsanii qabeenya saamuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti waraanni PP kunneen badii tokko malee mana obbo Malkaamuu cabsuun Godina Bunnoo Beddellee aanaa Makkootti lukkeeleen bilisiginnaa barattootaa fi hawaasa saamaa jiraachuun barame. Gabaasa qindaa'eef jaalfalmataa lammii. Diinagdee ilmaan Oromoo quucarsuu kaayyoo jalqabaa taasifatanii kan bobba'an jaleewwan bilisiginnaa akka waan ilmaan Oromoof bu'aa buusaniitti afaaniin sobanii dhaadachaa giiphii fi daantaa garaa isaanii guuttachuuf maqaa adda addaan hawaasa saamuu cimsanii itti fufuun aanaa Makkoo guutummaatti barattoota bara 2025 kutaa 8ffaa irraa gara kutaa 9ffaatti darban irraa qarshii 100 guuranii qabxii darbinsaa isaanii kennaa turuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kana malees lukkeeleen sirnicha tiksuuf dhamaan torban darbeerraa eegaluun maqaa qawwee binna jedhuun hawaasa hunda dirqamsiisanii afaan qawween qarshii 500 saamaa jiraachuun ifoomeera. Kaayyoon lukkeelee kanneenii garee tokkotti qawwee tokko nama amanan dirqamaan hidhachiisuuf karoora kan qabanii fi kaffaltii nagahee hin qabne gaafachuun namoota kaffaluu didan maqaa hidhata siyaasa biroon iraarsuun kaffalchiisaa jiraachuun dabalataan ibsameera. Loltoonni eetii leenjii waraanaa Meeksikootti xumuran. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Eetiin jeequmsa baandaawwanii ammaataa dhufee fi haala nageenyaa dadhabaateen yeroo wal'aansoo qabdutti gareen loltoota eetii 143 of keessaa qabu leenjii waraanaa bu'uuraa Meeksikoo keessatti xumuraniiru. Kunis qaama walta'iinsa ittisa biyyoota lamaanii guddachaa dhufe kan humna waraanaa eetii cimsuuf kaayyeeffatedha. Torban 8f namoonni bobbaafaman kun dubartoota 15 fi dhiironni 128 qajeelfama ofirraa ittisuu meeshaa waraanaa qabachuu fi mirga namoomaa waraana Meeksikoo kootiin qajeelfama argataniiru. Inspeekshiniin kun tasgabbii dhabuu ammaataa dhufe keessatti eetiin dandeettii waraanaa ishee deebiftee ijaaruuf tattaaffii taasiftu keessatti tarkaanfii murteessaa ta'ee ilaalama. Investimentiin kun humnoota hidhannoo eetii qofa osoo hin taane hawaasa eetii waliigala fayyada jedhan Uberti Laabe ambaasaaddarri eetii Meeksikootti. Ogummaa fi beekumsi argamu guddina biyyaalessaa guddisuu, olaantummaa seeraa cimsuu fi naannoo nagaa fi nageenya qabu eetii keessatti dagaagsuu keessatti bu'uura ta'a. Leenjiin kun kan kenname yeroo eetii rakkoon gadi fagoo ta'e mudatetti. Erga bara 2021 pirezidaantiin Jovenel Mo'is ajjeefamanii as garee